ባፈነገጠ መልኩ ራስን በራስ የመሾም እየተለማመዱ ነው። ሌላው ቀርቶ ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል በሚሰበሰቡበት ጊዜ እንኳን እና የድሃ የሚል ክፍፍል ተፈጥሮ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይኖር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። ወልዳን ኦርቶዶክሲ ኢትዮጵያ ያዶ ኬስ ጅርቲ ጉያ ከሌሳቲ ጀልቀቤ ወልጌ ጳጳሶትኒ እርቲ አርገመን እርቲ ፓትሪያርኪን ወልደቲ አቡነ ማቲያስ ሀሳ ጎረኒን ያዶ ጭማ ኬስ ጅራችሁ ኢብሰኒሩ ወልዳ ኦርቶዶክሲ ኢትዮጵያ ማልቶ ሙደቴ በልነሳይ ስምብራንጌኛ hojjeta argamaa dukkanaati kan jedhaman Phaaphaasii waldaa Kaatolikii Roomaa guddittii addunyaa kan ta'an booda kan immoo ejjuma saala wal fakkaataa yookaan sodomummaa kan Yaman Pooppee Firaansis waa'ee Itoophiyaa dubbataniiru. Dubbiin isaanii kun immoo ijoo dubbii ta'aa jira. Namichi gadhummaan beekamu kun maal jedhee karoorri isaan Itoophiyaa irratti qaban immoo maali? Bal'ina isaa simbiraan geenya. Biyya Paappuwaa Giinii keessatti namoonni 2,000 caalan lafa jalatti awwaalaman. Balaa sigiga lafaatiin namoonni 2,000 ol yeroo awwaalaman kanatti balaan sigiga lafaa kun jalqabaa akka boombii dhoheetti sagalee dhageessisuu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kanallee bal'ina isaa simbiraan geenya. Nigeria giddu galeessa kutaa biyya Niger keessatti namoonni 10 ajjeefamanii yoo xinnaate jiraattonni ganda biroo 150 butamuun isaanii qondaaltonni himan. Hidhattoonni hedduun garee hidhattoota Islaamummaa Nigeria Boko Haram irraa ta'uun shakkaman jimaata galgala yakka kana raawwataniiru. Kanallee bal'ina isaa simbiraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan subscribe godhadhaa achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya like godhaa, yaada keessan ammoo comment irratti nuuf qoodaa jechaa share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya irraa odeessa biyya keessaatiin jalqabna. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa yaaddoo keessa galteetti. Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa darbaa akka jiru Paatriyaarkiin Waldaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas ibsan. Abuna Maatiyaas kana kan jedhan walgahii waliigalaa Sinoodosii Bataskaanaa irratti guyyaa kaleessaa eegale irratti yommuu ta'u qormaanni alaa fi keessaan Bataskaanatti akka mudataa jiru dubbatan. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo ammaa qormaata cimaatu ishee mudataa jira kan jedhan Paatriyaarkichi qormaanni alaa kan hin oolleef yoo ta'e illee isaan olitti qormaatileen keessaa ka'an ergama ishee akka sirnaan hin baanneef gufuu ta'aniiru jedhan Abuna Maatiyaas. Itti dabaluunis Bataskaanatti keessatti fedhiin muudamaa fi maallaqa jaallachuu dabalaa dhufu gargar bahinsi wal qocolloo fi akkuma argan dubbachuun dabalaa dhufu himuun kun immoo dhageettii amantoota biratti qabnu ture nu jala hir'isas jedhan Paatriyaarkiin kun. Ofii of muuduun Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraachuu kan ibsan Abuna Maatiyaas namoonni keessoo keenya rakkoo alaa dhufuuf haala mijataa uumeera jechuudhaan nageenyaa fi tokkummaa Bataskaanatti irratti yaaddoo ibsan. Waggaa tokko dura abbootiin amantaa Bataskaanatti Sinoodosii kan biraa hundeessuu beeksisuu hordofee rakkoo cimaan Bataskaanatti keessatti dhalatee ture. Kanarraa ka'uun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gidduu seenuudhaan walii galteerraa ga'amuun ni yaadatama. Haa ta'u malee garuu Abuna Maatiyaas jalqabaa kora Sinoodosichaa irratti haasaa kaleessa taasisaniin ammayyuu Bataskaanattiin qormaatawwan alaa fi keessoo keessa jiraachuu himaniiru. Paatriyaarkichi ergaa dabarsaniin waggoota darban keessa yakkoonni garaagaraa raawwatamuu ibsuun Sinoodosichi araara buusuuf akka hojjetu waamicha dhiyeessan.
yakka hojjetamee araara dhiifamaan cufanii bira darbuun yakkoonni wal fakkaatoon akka hin mudanneef sirni jabaatee ijaaramuu akka qabus waamicha godhaniiru. Dabaluudhaanis wallabdeen biyyattii keessa jiru uummataaf qormaata ta'uurraa kan ka'e maddeen qormaata bataskaanatti mudatan keessaa tokko kana ta'us himaniiru. BBC irraa odeeffanne. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu Naayijeeriyaa giddu galeessa kutaa biyya Niijer keessatti namoonni 10 yoo ajjeefaman namoonni gandicha keessa jiraatan biroon 160 butamuu isaanii qondaaltonni himan. Hidhattoonni hedduun garee hidhattoota Islaamummaa Naayijeeriyaa Boko Haram irraa ta'uun shakkaman jimaata galgala ganda Kuchii weeraruu isaanii qondaalli biyya keessa Aminu Abdul Hamid Najume BBC World Service'tti himaniiru. Namoonni hidhattoota kanneeniin butaman irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman yoo ta'an kanneen ajjeefaman ammoo adamsitoota naannoo sanaa kan nagaa naannoo sanaa eegsifnaa jedhaa turan akka ta'an himaniiru. Namoonni hidhatan kunneen mootarsaayikiliidhaan gara Kuchii seenuudhaan nyaata bilcheeffachaa shaayii danfifachaa manneen namootaa erga saamaa turanii booda gara sa'aatii tokko dabarsuun mandaricha keessaa bahanis jedhameera. Durata mana maree bulchiinsa naannoo Muunyaa kan ta'an obbo Najumeen hawaasni Kurchii oduu namoota butamanii kanneen wayita dhagaanitti miira yaaddoo fi sodaa keessa galuu isaanii dubbataniiru. Amnesty Internationaliin miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreessuudhaan gocha butamuu jumlaa kanaan yaaddoo olaanaan akka itti dhaga'ame ibseera. Weerarri hidhattootaan ganda kana keessatti raawwatame agarsiiftuu dadhabbii aangaa'onni Naayijeeriyaa lubbuu namaa eeguu irratti qabanidha jedheera. Erga bara 2021 irraa eegalee hidhattoonni walitti fufinsaan ganda Kuchii irratti haleellaa raawwachuun dubartootaa fi shamarran mana isaanii keessatti gudeedaas turan jedhameera. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu hojjetaa ergamaa dukkanaati kan jedhaman Paappaasiin waldaa Kaatolikii Roomaa tibbana waa'ee Afrikaa fi Itoophiyaa irratti marii taasisuun nagahame. Poop Firaansis tibbana walgahii Paappaasotaa taasisan irratti biyyoota Afrikaa irratti karoora ejjuma saala wal fakkaataa facaasu qabu jedhaman. Paappaasiin kun sodoomotni waldaa Kaatolikii keessatti yeroo wal fuudhan eebbifamuu qabu jechuudhaan dubbataniis turan. Haa ta'u malee Poop Firaansis waa'ee Itoophiyaa fi Afrikaa haala kamiin sodoomummaa keessaa akka facaasan karoorsaniirus jedhameera. Keessumaayyuu lammiileen Itoophiyaa aadaa fi duudhaa safuu mataa isaanii kan qaban ijaa ta'aniif sodoomummaa hin simatan. Ijaa kanaaf wanti ta'uu qabu kamuu ta'ee mootummaa biyyattii wajjinis walitti dhufeenyi deeggarsa barbaachisu godhamee gocha kanaa akka hiyyaman gochuu qabnas akka jedhan miidiyaaleen garaagaraa ibsaa jiru. Kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti sodoomonni muraasni hiriira ba'uuf heeyyama mootummaa gaafachuun isaanii fi dorgamuun isaanii ni yaadatama. Maarree fuuldurattis warri wal gadhoomsan kun sodoomummaa biyyoota Afrikaa keessatti heeyyama akka argatu gochuuf halkan guyyaa hojjetaa kan jiran yommuu ta'u aarsaa barbaachisu kamiyyuu baasuurraa duubatti akka hin jennes ibsaniiru. Walgahii dheengaddaa kanaanis gaaffii sodoomonni Paappaasii ta'uu danda'u kan jedhu kan gaafataman Paappaasiin kun jecha ciggaa'isaadhaan maqaa sodoomotaa dhiiraa akka waamanis dhaga'ameera. Fuulduratti sodoomonni aangoo Paappaasummaa ni qabaanna jedhanii tattaafataa akka jiran ni beekama. Dhaloonni fi guddinni isaanii Arjentiinaa kan ta'e Poop Firaansis geggeessaan waldaa Kaatolikii Roomaa yeroo ammaa kana Paappaasii waldaa Kaatolikii guddittii addunyaa ta'uudhaan Xaaliyaan magaalaa Roomaa mandara Vaatikaanitti hojjetaa jiraachuun isaanii ni beekama. Namichi kun hojii inni hojjetu irraa kan ka'e si'a baay'ee ergamootaa fi hojjetoota seexanaa wajjin hojjetaa jiras jedhamaa tureera. Aangaa'ota mootummoota lixaa wajjinis biyyoota sodoomummaa heeyyamuu didanitti deddeebi'aa deeggarsa garaagaraatiinis guyyoomsaa tureera. Biyyoota wal waraansa irratti argamanitti ammoo imaluudhaan garaa isaanii keessatti sodoomummaa qopheessaati. Ifatti ammoo nama aangaa'ota miillaa dhungachuudhaan araarsuuf yaalaa turanidha. Egaa uummanni Itoophiyaa dhimma sodoomummaa kana ilaalchisee ejjennoo cimaa qabaachuu fi badhaadhina sodoomummaa yoo heeyyamnee nuuf argamu caalaa hiyyummaa keenyaan qulqullummaatti jiraachuun barbaachisaa akka ta'e yaaduu fi of amansiisuun gaariidha.
Paapua Niw Giinii keessatti namoonni 2,000 caalan awwaalaman. Balaan sigigaa lafaa namoota 2,000 awwaale kun jalqabaa akka boombiitti dho'ee kan jiran jiraattonni naannoo hanga yoonaa namoonni lafa jalatti awwaalaman baasuuf yaalamaa jiraachuu ibsaniiru. Namoonni awwaalaman 2,000 caaluu jedhan jarmiyaaleen mootummaa biyyatti. Dhaabbati balaa tasaa biyyaalessaa akka jedhutti lakkoofsi namoota lafa jalatti awwaalamanii jiranii kan UN jedhee 670 irra baay'ee caalas jedheera. Inumaa sigigaa lafaa balaafamaa ganda guutuurra garagale kanaan namoota miidhaman adda baasuun ulfaataa ta'uu ibse jarmiyaan mootummaa biyyatti. Dhagaa fi biyyeen caccabee akkaan hedduu fi ulfaataa ta'uunsaa qaamoleen lubbuu baraartotaa akka namoota awwaalamaniif illee hin qaqqabne gufuu ta'eeras jedhan. Dabalataan ulaan ittiin gara iddoo balaan itti mudatee kanaatti darban waan cufameef kanneen miidhamaniif qaqqabuun rakkisaa ta'eera. Namootuma naannoo sana jirantu hanga danda'an qotanii namoota awwaalaman baasuuf yaalaa jirus jedhameera. Bakka gaaraan marfamee fi bu'aa bayii lafaa qabu kana keessaa namoota 3,800 ta'antu jiraataa turan. Amma kanneen awwaalaman 2,000 caaluun barameera. Garuu balaan kun ammas mudachuu akka danda'u akeekkachiisii kennameera. Waaqayyo balaa akka kanaa nama baraaru maatiiwwan gaddi mudateef jajjabina hawwina. Fardaadii gubbaa taa'een argame gonfol finaasanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mootichi ni banee inni jisaayiifuu Yesuustu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfataa. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfattee. Sila chernet igalo lafteti jalala moteti aretu yura bazanta sra keber hinmo motel kaliguyo ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው እንዘምርለት ስለሱ ላውራ። ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው እንዘምርለት ስለሱ ላውራ። እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Amagesu dubachudani mulsu dachef sami ivajiru da kanarra isambune jijiramne si argera wakumake himeftu yunan kutsu amagesu dubachudani mulsu dachef sami ivajiru da kanarra isambune jijiramne si argera waka gudda yesolbate Jirtolfate moti gudda yesolbate Jirtolfate waka gudda yesolbate
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.